السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتو تفردوسو تكي أكم نجاجرتني. نموت الرجودة كيساتو بيا على جراتن كيساتو دبرتو بيا على جراتو جتشو يروح يدو وان لبدي في وان إسي جلا بدي في مالك إسي كان جلا بتناي يوكلمو يروح إسي عمري إسي كان بتناي دالتي يدون كنا نقدم أنا ما وجهنا جتشو يو فيديو مثلا أرجع سي كان أرجع مو وان قبل الحمد لله جدا علمنا ما wanni fayyaa qabu jiru fayyaa qabaatu waa guddaadha wallahi rabbiin fayyaa nurraan fuudhin fayyaan faaya yoo fayyaa qabaanne dalagannee waan bade deebisuu dandeenya yoo fayyaa qabaanne uttaalee bakka barbaanne ga'uu dandeenya yoo fayyaa qabaanne maatiin keenya nu barbaada yoo fayyaa qabaanne namni hundi nu barbaada yoo fayyaa qabaanne bakka fedhen ga'a yoo fayyaa qabaadhe kan na jaalatu bira ga'a yoo fayyaa qabaadhe daa'ima tiyya yookiin maatii kiyya jiraachisuu danda'a yoo fayyaan qabaanne namni tokko nan barbaadu ربي مالي نمني فولا ست مرين جرو غافت فيا ربي فيان فايا لا كوني والله وبالله قريتش ما تكوتي كوني قريتش ما تكوتي قريتش ما تكوتي كون قريتش كان هند ما تكوتو نياتا نريكتنا نياتا مو قريتش مو كون هندي لا كارتوني تكو كيساتي حبا ميقا أكا قباتو غوغوردين نيسا سنتي موندندو warri doktoroota beekan kan gulgufaachu kan sukkaraati marfee sukkaraati forzeegaa hagini gurguddatu laala mitolooji kana hunda bulayyan kiyya kana hunda qoricha kana hunda nama tokkotu nyaata kun fa qalaaliin guddatu garuu nuti osoo fayyaa qabnu fayyaa teena alhamdulillah rabbi kiyya fayyaa tiyya narraan fuudhini addunyaan narraa deemte narraa haa deemtu fayyaa kiyya yoo qabaadhe maatiin tiyya yoo nagaa na jiraatan sammuun tiyya yoo nagaa jiraatte harkaaluu tiyya gurri kiyya ijji kiyya yoo nagaa jiraatan hojjedhee bira gahaa nan dhaqqabaa rabbitu naan jedhini jenne kan qabnu sanii hin booyuu malee jechuudha fayyaa teena qabaatu keenyatti shukrii galchuu qabna yaa obboleeyyan tiyya namni fayyaa qabu waan fedhe bira gahe abdiin kutu namni fayyaa qabu ni dhaqqaba uguruu jalaan deemu wanni inni barbaadu sun ni dhaqqaba fayyaa qaba fayyaan faaya obboleettii tiyya kan akka kiyya waggaa 12 biyya arabaa kana keessatti xaarte addunyaan teessi jalaa bittannoofte hin aarin hin gaddin rabbiin fayyaa sii kennee dalaydeetiniin haala addunyaa tanaa arguunuyyuu addunyaa kanarra jiraatte gayaa yoo ati fayyadamuu baattellee maatii keettu yookiin namoota ati jaalattutu itti fayyadame kanaafiyyuu addunyaadhaaf jettee gaddite fayyaa ta'uu hin dhabsiisin fayyaan faaya dawaan kun biyya keenyatti hedduu qaalii ta'uu danda'a biyya kanatti dawaa tokkicha laalee birrii 285 bitama riyaala suuditti birrii 10,000 akkasiin dhufa yookiin 9,000 akkasiin dhufuun ooluun se'a kana jechuun hangam akka namni biyya keenya dawaa akkanaa kana bitatee fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. Dawaan kunniin kan kalee, kan infekshinii maalii, kan sukkaraa, kan cinqatii, kan maal akka ta'an kanarra hin beeku. Dawaa itti kennu malee jaartitti dhibeen isii hundi maali jedhee addaan hin beeku. Bakka dawaan sa'aatii kamitti kennama, dawaan kun yoom kennama addaan beeka. Wanni ani sirriitti hubadhu tokko isa jechuudha. Yani dawaa sa'aatiitti kennaniifidha malee dhibeen isii kun kamaaliiti addaan naan galu irra guddaa jechuudha. Wanni an beeku sukkaraan qabdi, kaleen qabdi, onnee hin qabdi, rakkina fincaanii jechuudha. Rakkina fincaanii hin qabdi. Bakka wanni irraa hubadhu kana. Vaayitaaminii, dawaa ijaa, rakkoo ijaallee qabdu purshinii godhanii jiran. Alhamdulillah alaal killaal isillee rabbi fayyaa isii irraa fudhate. Rabbiin fayyaa isii haa kennu nama guddoodha. haa ta'u kanaayyuu waan ijoollee isii qaba ijoollee gaggaarii waan qabduu fi bituu fi waan danda'aniif bitaniif osoo bituu fi dadhabanii hoo ulfaataadha yookiin lubbuun isiitu addunyaa kanarra hin jirtu jechuudha haala kanaan hunda dawaan kun tokkoon isaanii kaartoona 4 dawaa aynata 17 dawaan isiin guyyaatti fudhattu دواء أينته كل تربات يا ربي كي الحمد لله ولك الحمد يا رب تفياتي يا نرام فودي يا ربي كي يا أبولي ينتي كركو الددا كيسة دبرتي الددا كيسة جنگتي الددا كيسة ساعتي كان انجرتو أنا ليش
anuma keessa nima keessa jira hin jiru miti garuu daddafee namoota fayyaa hin qabne kan bira taa'e kan laalu kanneen kanaan ofi duuba deebi'ee fayyaa kiyya yaa rabbii kiyya fayyaa kiyya narraan fuudhin jedhee akka sammuun kiyya nan miidhamneef daddafee ofitti deebi'a. Yeroo tokko namoonni hin taane jireenya keenya keessa dhufanii jireenya keenya dukkaneessuu mala. Yeroo tokko maatiin keenya jireenya keenya dukkaneessuu mala. Kanaafiyyuu rakkoo san laallee maaliif akkana ta'e jennee hanga dhibeerra buunutti of godhuu hin qabnu. Maaliif gaafa fayyaa tana dhabne dawaa kana bitachuu hin dandeenyu. Dawaan yeroo ammaa yeroo qaaliidha. Yeroo hedduu yoo laaltanii jirtan biyya Arabaa kanatti namni dhibameef hin du'u. Yeroo hedduu dawaa fudhataa jiraatan maaliif maallaqa qabanii dawaa hin bitatan. Dawaa nyaatan akkuma fillaajaa isaanii keessaa dawaan akkuma wannaati. Kuni kan dullatti takkitii qofa kan har'a dhufe sanuyyuu bar odoon dhumin dhufe. Kan har'a dhufe waan guyyaan qaxaroo jaartii ga'e laalamuu waan qabduuf laalamuu deemte kun dabalameef malee gimmaashin isaa jira wallaahi. Kana jechuun waan dawaan jiruu fi waan biyya dalagaa taatee maallaqni jiru. Biyya keenyatti immoo kana godhachuu hin dandeenyu. Osoo rabbiin fidini maatiin keenya nurraa dhukkubsatanii dawaa kana nu amma biyya kana dalaynee riyaalaan dalaynee maatii keenya hakkamsiisuu dawaa kana bituu hin dandeenyu. Humna keenya olii jechuudha. Kanaafiyyuu rabbiin fayyaa keenya nuuf haa kennu. Namoota nu miidhanillee rabbiin fayyaa isaanii haa kennu. Sababnis namoonni kun namoota keenya namni nu miidhan yookiin haadha abbaa keenyaa yookiin obboleeyyan keenyaa yookiin adaadaa eessuma obboleettii jaalallee abbaa warraati. Kana jechuun namoonni kun yoo miidhaman miidhamuun kee hin oolu. Yoo xiqqaate yoo maallaqa kee baastee hakkamsiisuu baatteellee sammuudhaan yaadan namoota isa wajjin qabuun kee hin oolu jechuudha. Kanaafiyyuu addunyaadhaaf jecha fayyaa dhabuu hin qabnu. Addunyaadhaaf jecha cinqamnee of cinquu hin qabnu. Addunyaa minafis argat danfis dhabdu irraa cadhis arargeetu jedhee anaa mita. Addunyaa minafis argattu danfis dhabdu irraa cadhisi. Gaafa argattee itti fayyadame. Gaafa dhabdee alhamdulillah jedhee cadhisii buli jechuudha qalaalumatti jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya dhugaa gaafa dawaan kun haaraa dhufurraa yeroo hedduu ni cinqama. Kana dura guyyaa tokko viidiyoo amaariffaa waraabeen ture. Hedduu yaa rabbii kiyya yaa rabbii maatii kiyya irra dhibee akkanaa kana hin fidi yaa rabbii kiyya yaa rabbii ati na eegi nagaan akka beetti nagaan nagalchi jedhee guyyaa dawaan kun dhufe qalbii kiyyatti hin deebi'a. Wallahi qalbii kiyyatti hedduun qalbii kiyyatti deebi'a. Rabbi nu haa eegu. Rabbi fayyaa nu haa kennu. Fayyaa ta'e nurraa hin fuudhini. Nagaan baanee nagaan nu haa galchu. Yeroo hedduu duraan dubartoonni biyya Arabaa yoo nama gargaaran mul'atamanii gargaarsa irratti mul'atamanii zabana kana immoo dhiifammoo harki koo hinnaa dibadhee narraa badaara. Hinnaa yoo badu akkan hinnaan gurraacha. Yoo dibatan das nama jedha. Yoo badu immoo nama jibbisiisa. Kanaafi na jalaa baduu hinnaa kiyya laalee na jalaa badee. Gaafa dawaan kun dhufu wallahi qalbii kiyyatti hin deebi'a. Qalbii kiyyatti maaliif rabbiin fayyaa naa kenne fayyaa tiyya narraa hin fuune fayyaan qaba. Alhamdulillah walakin hamdu yaa rabbii kiyya yaa rabbi fayyaa tana narraa fudhatiin jedhe ofitti gammada. Rabbiin fayyaa tanaan akka baaneen nu haa galchu. Yeroo hedduu dubartoonni biyya Arabaa duraan gargaarsa mana amantaa gargaarsa ummata ofii gurbaata saba ofii gargaarsa rakkataa gargaarsa maatii ofii irratti beekamte. Amma immoo meeqa kamtuyyuu dhibamee mana yaalaa keessatti nama isii gaafatuma jechuudha. Boleetti akkam jirta nama jedhu meeqa kamtuyyuu barbaadaa jira jechuudha. Nuti immoo namni nu gargaaru hin jiru. Rabbiin garuu nu gargaara. Rabbiin nu gatu waan ta'eef hin cinqamina hin hiraarina bakka hin hiraarina gaafa fayyaa dhabne fayyaa ni kana na duraa mul'ata wallahi kiniinii kan hundanni jala mul'ata. Kaartoonii aynata 17 tokkichi 4 kaartoonii 4 tokkichi kaartoonii 4 kiniiniin kun kan dullatti nan bira dalagu liqimsituu jechuudha. Rabbiin fayyaa isiif haa kennu. Fayyaa isii rabbiin isii haa deebisu. Isinillee rabbi isin haa eegu. Akkuma kushina keessatti dhaabadheetti isinii viidiyoo waraabe yeroo gaarii isinii haa ta'u. Rabbiin biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Tokkummaan waa buusuun nagaa naaf jiraadha. Baay.